Jaalalli waaqayyoo ni dinqisiisaa gaafa jennu tokko waaqayyoo akkasitti tokkicha ilma isaa namaaf kennuun isaa jaalalli waaqayyoo dinqisiisaa ta'uusaa nutti argisiisa. Inni kan biraa jaalalli waaqayyoo dinqisiisaadha gaafa jennu hiikaa jaalalaa nutti argisiisuun. Nuti namoota jaalalli waaqayyoo iyyuu maal akka ta'e hubachuu hin dandeenye. Jaalalli isaa garuu maal akka ta'e kan hubachuu dandeenye karaa inni nutti argisiiseeniti. Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu hiikaa jaalalaa dhugaa kan nutti himu macaafa qulqulluudha. Jaalala jechuun isa kanaa nuun jedha. Waaqayyoo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli waaqayyoo nu gidduutti mul'ate. Nuyi waaqayyoon hin jaallanne. Inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furii ta'uuf nuuf ergee jaalala jechuun isa kanaa jedha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kan inni amma dubbadhee jechuudha. Hiikaa jaalalaa dhugaa arguu kan nuti dandeenyu kitaabota dikshiinarii garaagaraa irraa utuu hin taane isa caafata qulqullaa'aa keessatti barreeffamee jirudha. Sababiin isaa jaalala jechuun isa kana jedhee hiikaa jaalalaa kan nutti himu macaafa qulqulluudha waan ta'eef. Hiikaa jaalalaa nutti argisiisuun jaalalli waaqayyoo dinqisiisaadha gaafa jennu maaliif akkasitti nu jaallate waaqayyo garuu? Maaliif akkasitti nu jaallate gaafa jennu jaalalli isaa maal akka ta'e nutti argisiisuuni. Waaqayyo jaalala gaafa jennu, waaqayyo araara qabeessa gaafa jennu, waaqayyo qajeelaadha gaafa jennu hiikaa jaalalaa waaqayyoo hubachuu kan nuti dandeenyu yoo waaqayyo ofiisaa jaalala ta'uusaa nutti ibsedha. Amalli waaqayyoo jaalalaa garuu jaalala ta'uusaa kanaa ifaan ifatti kan nuti arginu caafata qulqullaa'aa qofa keessatti. Egaa maaliif waaqayyoo akkasitti nu jaallate kan jedhuuf jaalalli isaa maal akka ta'e nutti argisiisuun nuti namoota eenyummaa keenyaan jaallatamuu hin qabne nu jaallachuu isaan nuti waaqayyoon hin jaallanne. Sababni isaa nuyi waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallatedha macaafni qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Waan nu jaallateef immoo ilma isaa gatii kaffaltuu cubbuu keenyaaf bakka keenya bu'ee akka du'u yookaan immoo gatii kaffaltii cubbuu keenyaaf bakka keenya bu'ee akka baasuuf cubbuu keenyaa furee nuuf ta'uufi jechuudha. Kanaaf kana nutti argisiisuuf. Karaa kan biraa namni gatii furee isaatii maaliyyuu baasuu hin danda'u. Yookiin immoo namni gatii furee lubbuu isaatii maaliyyuu kennuu hin danda'u. Maal kennuun iyyuu furamuu hin danda'u jechuudha karaa kan biraa. Waan hin dandeenyeef. Sababni isaa namni ofiin of furuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf karaa Yesuus Kiristoosiin furee argannee jechuudha. Gatii baasnee furamuu dandeenyu tokko yoo waan hin qabneef waaqayyoo furee cubbuu keenyaaf ilma isaa nuuf kennuun nu jaallate. Karaa kan biraa nu jaallate. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoosiin. Kun egaa jaalala waaqayyoo isa dinqisiisaa nutti argisiisaa jechuudha. Kun YouTube channel Marcos Solomon Officialidhaan namoonni fuula YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuun maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa. Yesuus jaalala. Mata-duree jaalala waaqayyoo isa dinqisiisaa jedhu waliin barachaa jirra. Eebbifamtaniitu ayyaanaaf nagaa isiniif haa baay'atu.